Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri jimmaan ganamaan nu agarsiisi. Nama isaa namaaf walakkaadha. የተባበሩት gara masjida raamati gara markaatoች nama markaata masjida raamati nama markaatoti kun bakka dhugaa dubbachuu taanaan badaa bareeddi jimma kanamaa hundinuu soo ispoortii hojjetu gara namatti totti maazottiraa mootummaa keessa agarsiise wallahi yeroo sanaas qaqqabee viidiyoo waraaba viidiyoon waraabuma viidiyoo bara editingii barbaadudha malee maazottiraa wayim liivii tiktook irratti laalladha maazottiraa qinnaa ganama eegaa adee liivii shaalala jechuun bootaan guute maazottiraa namni jimmaan beekan amma maazottiraa kana jechuudha ganama turuuf ta'e namatti tola. Jimmaa ispoortii irratti uummanni isaa baay'ee bahee ganama ganamuuti. Uummanni silaalaa ta'an inni kaan isa fiigu inni kaan isa karaa irratti wanti ta'e qocca biqiltii hojjetu. Bara namatti tola maazottiraan dhaqan immoo gaadisa. Bakka 5-6tti namni sallafee 5-6 jechuun ganam tokko bakka akka nama qabamutti qallaaleen sallafsiisu bara namatti tola. Ganama akkana fakkaatti. Jedha kan biraa immoo waan bareedaa ta'e fudhannee dhufaarra sabiskiraayib godhaa akkuma tokko nu gaame sheer godhaati mee ijoolleen jimma bira zimmeedhaa bakka sabiskiraayib godhame waa tokko hin kaffalchiisu kanaan booda waan bareedduudhaan dhufnaa isiniin jira viidiyoo waan inni taanee miti waan babbareedduu qopheeffataarra bakka seenaa masaraa abbaa jifaar bakka turizimii isaa wanta adda addaa qopheeffataarra turbii dhufu inshaallah masaraa abbaa jifaar mul'uu isaas hin agarsiifne ni yaadaarra kassabne jirra kan ammoo meemiidha sheer walii godhaati maabbaratataan jedha galatoomaa warra meewwana sabiskiraayib nu godhan Ilti kudha shantamii keessa nama 50 sabiskiraayib nu godhan ni gullaasillaan nama 50 beekan ammallee nama 900f wayin kafa jechuudha. Kanaan booda kan inni sirriitti wajjin namni hojjetu isinii mul'ate xiqqimiis wanta bu'aan keenyas mul'achuu danda'a jechuudha galatoomaa nagaan oolaan jedha.